Shamarka Funee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa aangafoota isinitti hima. Wallagga Bahaa keessatti waraanni mootummaa 392 ol ajjeefamuun himame. Wallagga Bahaa onoota hedduu keessatti lola gaggeeffamaa jiruun lammiileen Oromoo qe'eerraa buqqa'aa jiraachuun himame. Konkolaataa irratti maqaan naannolee barreeffamee haqamuuf jira jedhame. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an mooneet badhaasaati. Wallagga Bahaa keessatti waraanni mootummaa 392 ol ajjeefamuun himame. Gabaasni waajjira mootummaa Itoophiyaa paartii Biltsiginnaa biraa miliqee ba'uunsaa himame akka eerutti loltoonni mootummaa Itoophiyaa 392 ol ajjeefaman jedha. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa keessatti lola gidduu kan adeemsifamaa ture waraanni mootummaa lakkoofsaan 392 ol ta'an ajjeefamuu isaanii barruun miliqee ba'e jedhu kun mirkaneesseera. Waraana mootummaa cinatti hoogganoonni paartii PP illee hedduun akka ajjeefaman gabaasichi ni eera. Hoogganoota godinaa dhiira 2 fi dubartoonni tokko ajjeefamaniiru kan jedhu galmeen PP harkaa miliqee ba'e kun hooggansi aanaa dhiira 35 fi dubartoota 6 dura ajjeefamuusaa hima. Ajajoonni waraana mootummaa PP hedduun lola Wallagga Bahaa keessatti adeemsifamaa jiruun ajjeefamuu isaaniillee eeramee jira. Qaama PP'n harkaa miliqee ba'e jedhamuun barruun dilbata kaleessaa miidiyaa hawaasaarra naanna'aa ture sanuma kan saaxilu yoo ta'u lola godinichaa bakka adda addaatti adeemaa jiruun kanneen ajjeefaman ta'uu kan eeru gabaasichi waraanni mootummaa haalaan akka miidhame akeeka. Waraanni bilisummaa Oromoos gabaasa baasaa jiru loltoota mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesaa jiraachuu eera. Gidduuma kana Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree bakkoota hedduutti loltoota mootummaa hedduu ajjeesuusaa waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa haaloo waraana bilisummaa Oromoo uummatatti bahataa akka jiru gabaafama. Kanaan ammoo hanga guyyaa har'aatti aanaalee godinichaa jalaa hedduu keessatti manneen jiraattota Oromoo hedduu abiddaan gubaa jiraachuun ibsameera. Wallagga Bahaa onoota hedduu keessatti lola gaggeeffamaa jiruun lammiileen Oromoo qe'eerraa buqqa'aa jiraachuun himame. Humnoonni faannoo jedhaman Wallagga Bahaa keessatti weerara lafa babal'ifachaa jiraniin ilmaan Oromoo hedduu lafaaf qabeenyaa isaarraa buqqaasaa jiraachuu gabaasni keelloo miidiyaa dhaqqabee ifa taasisa. Tumsa qaamota mootummaa Itoophiyaatiin lolli lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti humnoota PP'tiin raawwachaa jiraachuu gabaasni nugee ifa taasisa. Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Baddeessaa jedhamu weerara guyyaa har'aa faannoon naannoo Amaaraa Oromoo irratti gaggeessaniin manneen uummata Oromoo hedduun gubatee hawaasni gandichaa buqqee qabeenyaaf lafasaa gallakkisee deemuun himame. Lola guddaa humnoonni Amaaraa gaggeessaa jiran kana qaamoleen mootummaa tumsaa kan jiran yoo ta'u wayitaa gabaasa kana qindeessinetti namoonni hedduun ajjeefamuun kan himameen alatti baay'inni namaa ajjeefamee beekamuu hin danda'amne jedhame. Lolli guddaan ammallee godinicha bakkoota hedduu keessatti adeemaa jiraachuu maddeen keelloo miidiyaa ibsan. Humnoonni naannoo Amaaraa hidhatanii gara naannoo Oromiyaa keessatti bobba'uudhaan gocha hammeenya hedduu fi dararaa guddaa raawwataa jiraachuu gabaasni arganne ifa godha. Oduudhuma wal fakkaatu aanaa Amuruu keessattis hidhattoonni Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa uummata Oromoo ajjeesaa manaaf qabeenyaa uummataas gubaa jiraachuu jiraattonni himatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti hidhattoonni Amaaraa laga Abbayyaan ce'anii dhufan waraana PP waliin ta'uun uummata Oromoo irratti ajjeechaa sukkanneessaa raawwachaa jiru. Manaaf qabeenyaa qonnaan bultoota hedduus ibiddaan gubanii mancaasuu jiraattonni dubbatu. Uummannis lubbuu isaa baafachuu fi qe'eerraa buqqee gara aanota ollaatti baqataa jiraachuun eerame. Konkolaataa irratti maqaan naannolee barreeffamee haqamuuf jira jedhame. Itoophiyaa keessatti wantoonni eenyummaa naannolee ibsan hedduun jijjiiramaa jiraachuun himamaa jira. Naannolee dhabamsiisuun akeeka mootummaa Itoophiyaa ammaa ta'uun kan himamu. Torban darbe keessa chaappaa waajjiraalee naannoo Oromiyaa hedduun mallattoo odaa fi eenyummaa Oromoo ofirraa qaban irraa haqamanii akka jiran himamaa ture. Gabaasa keelloon ammas argateen ammoo konkolaataa naannolee biyyattii keessa jiran maqaan naannoo isaanii irraa haqamee akka jijjiiramu taasifamaa akka jiru himame. Akka odeessi himamaa jirutti lakkoofsi gabatee naannolee biyyattii keessaa hedduunsaa gara ET jedhutti jijjiiramuu fi jedhame. Hanga ammaa naannoo Oromiyaa keessatti lakkoofsi gabatee konkolaataa kennamaa ture OR kan ofirraa qabu yoo ta'u akka odeessi amma ba'aa jirutti mallattooleen sun irraa haqamu jechuun odeessa kana kan baase gaazexaa Riippoortar jedhudha. Eenyummaa Oromoo kan ofirraa qabu hedduun akka irraa haqamu ta'aa jira jechuun gabaasni arganne kun ifa taasisa. Oromiyaa naannoon jedhamu dabalatee guutummaa biyyattii suuta gara Itoophiyaa jecha jedhu qofaatti deebi'uuf hojjetaa akka jiran gabaasichi saaxila. Biyyattiin
Itoophiyaan wayita ammaa eenyummaa uummataa dhabamsiisuuf hojjetaa akka jirtu odeeffamaatii jira. Ergamni Abiy Ahmed adeemuu fi afaan tokkoof biyya tokko yaada jedhuun dirqamaan eenyummaaf afaan sabootaa dhabamsiisuu fi hojjetaa akka jirutu himame. Gabaasa kanarrattis BBC'n afaan Oromoo qondaala mootummaa keessaa kan dubbise yoo ta'u qondaalli mootummaan kun oduu dharaati jechuun haalee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu ammaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee keelloo afaan waliin turtii gaarii.